Egaa video kana akka isiniif hojjedhuuf kan naka kaase message kanadha yookaan immoo ergaa kanadha comment kana isiniif dubbisa hundi keessanii yoo asirraa ni fayyadamtu jechuudha. Sababni isaas keessattuu biyyoota Arabaa keessatti mana maadaamii keessatti yookaan immoo mana namaa keessatti qaxaramtanii biyyoota Arabaa keessatti warroonni hojjetan baay'een keessan rakkoo internetii qabdanii rakkoo bilbilaatu isin qunnamaa. Sababni isaas maadaamiin keessan yookaan immoo hojjechiiftuun keessan yeroo baay'ee isin faana bu'anii isin sakattanii wanta isin hojjettan hundayyuu isin faana bu'an jechuudha. So obboleettiin keenya kunis gaafiin ishee kanaan kan wal qabateedha. Biyya Arabaa keessa hojjetti. Mee gaafii ishee waliin dubbifnee furmaata ammoo asumarratti isiniif kaaya. Furmaanni kun namoota achitti argamtan qofaaf osoo hin taane isin warra biyya keessatti illee argamtan nama biyya kamitti argamuuf ni ta'a. Keessattuu immoo ijoolleewwan dubartoota biyya Arabaa keessatti qaxaramtanii hojjettaniif baay'ee tokko isin fayyada waan ta'eef irraa fayyadamtu. Egaa komantiin kun akkas jedha. Obboleessa koo maadaamiin koo gizee ani hojii irra jiru wifi koo gad dhiifti garuu hojii fixee yookaan immoo osoon isheen nan argin dhoksee maatii koof nan dawwala jedheen akkan silkii halkaan tuqeen ni beeyti irratti cuftii jedha jechuudha. Ergaan kun egaa sirriitti hin barreessine isheenis wifi isheeti immoo silkii kan koottuu hidhameetiin itti himaa jedha. Egaa asirratti kan keessa jechuudha. Obboleessa koo naaf himi nama hedduun gaafadhe hin beeknu naan jedhanii akkan sirraa deebii argadhu abdiin qaba. Maatii koo osoo hin dubbisin yeroo dheeraa natti fudhateetiin jira kan jedhudha. Egaa komantii kana asirratti dubbisuu ni dandeessan. Egaa obboleettii keenya kana wanti qunname maalidha? Egaa maadaamiin ishee yeroo isheen hojii hojjettutti wifi gad lakkisti. Yeroo isheen immoo hojii irraa gara boqonnaatti deebitee bilbila kiyyatti fayyadameetiin wifiidhaan maatii kan kootiif hiriyoota kan kootiif ni bilbila jedheetiin yaadutti narratti cufti. Akkamitti beekteetiin narratti cufti? Wifiitu itti himamoo akkanumallee bilbila ofii narratti hidhatteetiin immoo kan jedhudha gaafiin ishee jechuudha. Egaa gaafii kana karaa afuriin deebisuu dandeenya. Karaa kanneen afraniin deebisuu qabdan jechuudha. Sababni isaas steepiiwwan adda addaa akkanumallee karaa adda addaatti fayyadamaniiti namoonni kan nama hordofuu danda'anii. So isheen akkamitti akka fayyadamte jalqabarratti haa isiniif ibsu. Egaa jalqabarratti isheen akkamitti isin faana isin hordofuu dandeette kan jedhu argachuu qabdanii jalqabarratti wanti isin gochuu qabdan wanta kanadha. So itti aansee immoo furmaata isin laachuu fi qabdan isinitti himaa hanga dhumaatti na faana turaadha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube chaanaalii Soofu Maraab bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haala qabachaa viidiyoo har'aatiin immoo gaafii obboleettii teennaa isa duratti isiniif ibse kanaaf deebii ni kennina. Furmaatallee isheedhaaf ni laanna. Steepii kanatti yoo fayyadamte isheenis egaa furmaata ni argatti jedheetiin abdiin qaba. Viidiyoon kun akka isheedha qabuuf immoo share channel kanaaf haaraa yoo ta'an immoo subscribe gochuu hin dagatinaadha. Egaa gaafiin kun gaafii ishee qofaa miti. Gaafiiwwan ijoollee biyya Arabaa keessatti mana maadaamii keessatti hojjetaniif baay'eedhaaf ni ta'a waan ta'eef share gochuudhaan obboleewwan kan koo biraan nagaa. Egaa rakkoowwan akkana namoota baay'ee ni mudata. Ijoolleewwan biyya Arabaa kana keessatti hojjetan baay'een keessan hojjechiiftuun keessan yookaan immoo maadaamiin keessan isin amantu waan ta'eef maal gooti tokkoffaa bilbila isin dhorkatti, lammaffaa internet isin dhorkatti, sadaffaa irratti immoo bilbila isiniif kennite maal akka isin hojjettan isin hordofti. So wantoonni kunniin sadeen isin qunnama jechuudha. So akkamitti maadaamiin keessan isin hordofti kan jedhudha jalqaba isin ka beekuu qabdan. Dursitanii wanti isin hubachuu qabdan wanta kanadha. So imo fayyadamta yoo ta'e, Facebookitti fayyadamta yoo ta'e, Telegiraamatti fayyadamta yoo ta'e, Bootomitti fayyadamta yoo ta'e dursitanii eenyutu na hordofaa jira jettanii beekuun murteessaadha. Sababni isaas social meediyaan kunniin akkuma nama xalafuudhaaf baay'ee tokko salphaadha. Akkasumallee namoonni isin xalafan beekuudhaaf illee salphaadha. Dursitanii maal gochuu qabdan? Eenyutu na hordofaa jira kan jedhu beekuudhaaf dursitanii imo keessan yookaan immoo application itti fayyadamtan keessa seenuudhaan jalqaba eenyutu na hordofaa jira jettanii beekuudha. So amma steepiidhaan eenyu isin hordofaa akka jiru haa ilaallu. Fakkeenyaaf imo itti fayyadamtanii namoonni baay'een imo itti fayyadamtan waan ta'eef imo keessan irratti namni isin hordofaa jira maadaamiin keessan ta'uu dandeessi. Namni kamiyyuu yoo ta'e namni isin hordofaa yoo jiraate ni beektan. Sababni isaas maal akka ta'e isinitti agarsiisa. So salphamatti gara bilbila keessanitti erga seentanii booda gara imo keessanitti seentan. Imo keessan keessa seentan. Eenyu akka isin hordofaa jiru beekuudhaaf jechuudha. Gara imo keessanitti erga seentanii booda profaayilii keessan irratti yookaan immoo profaayilii imo keessanii irratti kilik gootan. So ergasii immoo maal gootanii asirratti settings ka jedhutu ni argama jechuudha. Settings ka jedhu keessa seentan. Egaa hedduu tokko salphaadha. Eenyu akka isin hordofaa jiru beekuudhaaf jechuudha. Ergasii immoo manage devices ka jettu ni argamti. Manage devices ka jettu kana keessa seentan. Asirratti lakkoofsa bilbila keessanii ala device bira fakkeenyaaf akkuma asirratti argartan Samsung A55 jedha. Inni kun kan koodha. Kanaan ofii kan kooti itti fayyadamuudha. So online kanarratti kan argamu asirratti device bira jira taanaan device san ofirraa balleessa. Sababni isaas namni as jala taa'ee jiru kun imo keessan yeroo isin online seentan ni beeka. Kan itti himaa jiru wifi ishee osoo hin taane kan itti himaa jiru
application isheen isinirratti hiiteedha. So imoon keessan ishee biras isin biras yoo jiraate yookaan immoo lakkoofsa bilbilaa biyya saniitiin kan bantu. So lakkoofsa bilbilaa biyya saniitiin yeroo bantutti imoo jalqaba isheen create gootee banattee jirti yoo ta'e lakkoofsa bilbila ofii irratti akkanumallee itti fayyadamaa jettee isiniif kenniti. Ergasii immoo isin lakkoofsa bilbilaa biyya saniitiin imoo san ni bantanii kana jechuun imoo biyya saniitiin yeroo bantan imoon kun sibiras ishee biras ni jira jechuudha. So online irra yeroo seentan salphamatti isheen beekuu ni dandeessi jechuudha. So asirra seentanii eenyu akka isin hordofaa jiru tokkoffaa irratti beekuun murteessaadha. Asirra yoo jiraate immoo isuma kana irra kilik gochuudhaan ergasii immoo delete ka jedhutu dhufa delete ofirraa gootan. Karaan tokkoffaan ittiin beekuu dandeessan kanaadha. Karaa lammaffaan immoo namni isin hordofaa jiraachuu karaan ittiin beekuu qabdan maalidha? Namni kamiyyuu meseejii yeroo waliif barreessu mallattoon magariisni kun ni ifti akkuma asirratti argartan jechuudha. Mallattoon kun ni ifti taanaan online irra jira namtichi sun jechuudha. Online jedha jalatti ni barreessaa fi online irra jiraachuu namni sun ni beeka. So kanaafiyyuu online ofirraa cufuu qabdanii jechuudha lammaffaa irratti. Online social media kamiyyuu akkamitti ofirraa cufuu akka dandeessan kanaan dura viidiyoowwan hojjedhe jira. Viidiyoowwan san ilaaluu dandeessanii salphamatti garuu imo irratti isinitti agarsiisu. Online cufuudhaaf salphamatti kan itti fayyadamtan gara imo keessanii erga seentanii booda profaayilii irratti kilik gootan yookaan immoo imo irratti garaagarummaa qaba waan ta'eef daka kanarratti sarara sadiitu argama. Sarara sadii san irratti kilik gootan yookaan profaayilii irratti yookaan sarara sadii san irratti jechuudha. Ergasii immoo security and privacy ka jedhu ni argama. Isee keessa seentan. Ergasii immoo akkana keessa gasiiquudhaan privacy ka jedhu ni argama. Privacy jalatti akkuma masarratti argartan call ka jedhu ni argama. Online status and last seen ka jedhu ni argama. So isaan kanneen lamaaniyyuu dirqama ofirraa cufuu qabdan. So security and privacy keessa erga seentanii booda akkana keessa gad dhufuudhaan privacy ka jedhu jalatti call ka jettu kana everyone irra yookaan taatu taate yeroo hundayyuu nobody irra godhadhaadha. Kana jechuun namni kamiyyuu online irra jiraachuu keessan hin beeku eenyuyyuu isiniif bilbiluu hin danda'u jechuudha. Inni lammaffaadha immoo inni sirriitti isin ofirraa cufuu qabdan online status and last seen ka jedhu kana ofirraa cufaa. Kana jechuun online irra jiraachuu keessan akkuma duratti isiniif ibse online jedha asirratti akkuma asirratti argartan online jedha maqaa keessanii jalatti online jiraachuu keessan kan agarsiisu. Yeroo isin wifi keessaniin data keessan banattaniitiin imo keessan facebook keessan telegram keessan keessa seentan hundi isaaniitiyyuu online jedheetiin agarsiisa. So online irra jiraachuu keessan kontaaktiin sun yoo isin bira jiraate direct ni argiti jechuudha. So imo ofii irratti lakkoofsa bilbilaa imo isin ittiin banattanii yoo hidhattee qabaatte salphamatti online irra yeroo isin seentan egaa maqaan keessan ni jira. Maqaa keessan jala yeroo seentu online jedhee mul'isa. So online irra jiraachuu keessan isheen salphamatti ni beekti. Ergasii immoo isin hordofti jechuudha. So kanaafiyyuu asirra dhuftanii online jiraachuu dhabuu keessan beekuudhaaf asirra maal gootan? Dhuftanii nobody ka jettu kanarra godhattan. Nobody irra yeroo godhattan salphamatti jechuudha. Salphamatti online isheen jettu kun hin dhuftuu fi cufata. Online jiraachuu keessan beekuu hin dandeessu. Karaan kun karaa lammaffaadha. Egaa karaan jalqabaa nama haka isin godhe yookaan immoo isin hordofaa jiru ofirraa balleessuudha. Duratti akkamitti balleessuu akka dandeessan isinitti agarsiisee jira. Karaa lammaffaadha immoo online keessan cufachuudha. Akkamitti online cufachuu akka dandeessan isinitti agarsiisee jira. Wantoota kanneen lamaan tartiibaan godhaadha jalqaba irratti. Facebook irratti illee, Telegram irratti illee, bottom irratti illee egaa kamittiyyuu application kamittiyyuu yeroo fayyadamtan isa kana ofirraa cufuu hin dagatinaadha. Sababni isaas application baay'ee fayyadamtan yoo ta'e application baay'ee san maadaamiin keessan bilbila ofii irratti hidhattee qabdi yoo ta'e lakkoofsa bilbilaa isheettu si baasee isiniif kenne yookaan immoo lakkoofsa bilbilaa keessan ni beekti isinirraa fuutee banatteetiin itti fayyadamaa jirti yoo ta'e salphamatti online irra yeroo isin seentan ni beekti. Akkamitti beektii jechuu dandeessanii fakkeenyaaf mee isinitti agarsiisu amma asuma irratti jechuudha bilbila kan koo irratti. So fakkeenyaaf mucayyoo kana asirratti ilaalaadha. Mallattoo magariisa ta'e raayit ofirraa qaba. Kana jechuun online irra jirti jechuudha. Maqaa ishee asirratti argartanii online irra jirti. Isaan kunniin online irra jiran. So kontaaktiiwwan kanneen keessaa amma fakkeenyaaf ishee kanallee asirratti argartanii ishee kanas argartan. So isaan kunniin hundumtiniyyuu online irra jiraachuu isaanii an imo kan kootiin beekuu ni danda'a. Imoon itti hima waan ta'eef kontaaktii keessan hiriyyaa keessan waan taateef so maadaamiin keessan hiriyyaa keessan yoo isin godhatte akkanatti ofirraa cufuu qabdanii jechuudha. Karaan inni biraa immoo duratti isiniif ibse maalidha? Online keessan cufadhaadha. Mallattoo magariisa kana asirratti kan ofirraa qaban warroota offline isaanii yookaan immoo online isaanii ofirraa cufinidha. Step duratti isinitti agarsiiseen ofirraa cufaadha. Karaa lammaffaan itti fayyadamuu qabdan steppiiwwan kanneen lamaan dursa beekuu qabdan. Inni sadaffaadha immoo kan isiniif ibsu inni afuraffaa hedduu tokko murteessaadha boodarra sirriitti na hordofaadha. Inni sadaffaadha immoo location keessan cufadha. So location keessan cufachuun kan isin fayyaduuf maalidha? Lakkoofsi bilbilaa keessan
kan biyya sanii keessattuu biyya keenya irra caalatti biyyoota guddatan kana keessatti teknooloojiin isaa hedduu tokko beekamaadha. Bilbilli isaaniitiyyuu lookeeshinii isinitti argamtan akkamitti akka jirtan wanta hundayyuu sitti agarsiisa. Waan jalqabarratti lookeeshinii bilbila keessanii ofirraa cufuu qabdanii lookeeshinii bilbila keessanii akkamitti cufuu akka dandeessan amma isinitti agarsiisa. So salphumatti iskiriinii bilbila keessanii qabdanii gad harkisuudhaan mallattoon notifikashinii asirratti mallattoon lookeeshinii asirratti argamti yookaan ofirraa cufuu dandeessan. Akkasumallee gara siitingiitti seenuudhaan gara siitingii yeroo seentan lookeeshin jettanii sarchi gochuu dandeessanii yookaan immoo akkana keessa gad deemuudhaan lookeeshin kan jettuun argamti. Ishee kana asirratti ofirraa off godhadha. Kana jechuun lookeeshinii manaayyuu baatanii yeroo gara magaalaa gara tokko deemtan lookeeshinii isinitti argamtan isaan salphumatti beekuu danda'u. Bilbila isaanii irratti mul'isa waan ta'eef. So kanaafiyyuu lookeeshinii bilbila keessanirraa cufachuu hin dagatinaadha. Inni sadaffaan isa kanaadha. Inni afuraffaa fi murteessaan immoo isa amma isinitti himuudhaaf deemu kanaadha. Sirriitti dhageeffadha. Egaa warroonni biyya Arabaa kana keessatti ijoolleewwan shamarranii maadaamiin na hordofaa jirti jettanii shakkitan hundi keessaniyyuu imo biyya sanii cufachuudhaan imo biyya keessanii lakkoofsa bilbilaa keessanii namni akka isiniif banu godha. Kana jechuun maal isinitti fakkaate? Biyya san keessatti argamtan taanaan lookeeshiniin isaanii ooniidha. Lakkoofsa bilbilaa san isaan salphumatti kan isin bira jirtan waan ta'eef ni beekanii bilbila isaanirraa fuudhanii Facebookii keessan, imo keessan, Telegraama keessan karaa hundaanuu seenanii ni banatan bilbila ofii irratti. So seemii san deebisanii isiniif kennan. So accounting kunniin hundumtuu eessatti argama? Bilbila keessan irratti illee ni argama. Bilbila maadaamii keessan irratti illee ni argama. Imoon isin banattan kun ishee biras asin biras ni jira bilbila lamaan irratti yoo jechuudha. So sistema kanatti fayyadamanii biyyoota Arabaa kana keessatti baay'inaan jechuudha. So kanaafii maal gochuu qabdan isin lakkoofsa bilbila biyya keessaniitiin namni banee akka isiniif ergu gootanii ergasii immoo koodii gaafattanii koodii isin gaafata koodii naa ergaa jettanii yeroo san ni gaafattan. Kana garuu wantoota duratti isinitti hime sadeen saniin erga gootanii booda lakkoofsa bilbilaa gaafadha yookaan immoo jijjiiruu keessan isinis asin hordofaa jirti waan ta'eef sirriitti beekuu dandeesse. So wantoota duratti isiniif ibse offline keessan cufattanii imo keessan irraa jechuudha lookeeshinii keessan cufattanii wantoota kanneen yookaan immoo bilbili keessan hak ta'e moontaane kan duratti isin jedhe namni isin hordofaa jiru akkamitti beekuu dandeessan jedhee isinitti agarsiise isee san ofirraa balleessitanii direct namni biyya keessanii lakkoofsa bilbilaa keessan saniin lakkoofsa bilbilaa haarawaan akka imo isiniif banu gootanii imo lakkoofsa bilbila biyya saniitti galfattanii biyya keenyaatti galfattanii ergasii immoo koodii naaf ergettanii bilbilli sun nama abbaa harka jiru jechuudha koodii isiniif ergaa ergasii immoo salphumatti egaa koodii sanii yeroo seentan salphumatti irraa fayyadamuu dandeessanii haarawaa banattanii jirtan. Asirrattis wanti dogongoruu hin qabne isteeppiiwwan duratti sadeenu yoo hin fayyadamtan ta'e offline ofirraan cufne yoo ta'e ammas yeroo wifi keessan daataa keessan on godhataniitis ammas Telegram irratti ta'uu danda'a, imo irratti ta'uu danda'a, online jiraachuu keessan ni mul'isa. So kanaafiyyuu ammas jijjiiruun qofti murteessaa miti. Ni mul'isa yeroo wifi keessan banattan, yeroo internetii keessan bantanii seentan, direct ishee biratti isheen kontaaktiin imoon kanaan dura, Facebookiin kanaan dura yookaan immoo Telegramni kanaan dura biratti argama waan ta'eef salphumatti beekuu dandeessi. So steppiiwwan amma isinitti hime kana akka isiniif gale abdiin qaba. Isaan kanneen afranitti fayyadamtanii salphumatti ishee ofirraa balleessuudhaan imo haarawaan fayyadamuu dandeessan. Garuu wanti asirratti beekuu qabdan akka isheen isinitti hin naqaane akka isheen isinirratti hin barre akka isheen akkuma isin naqaatan kana isheen illee ni naqaati. Online irraa yeroo isin dhabde isheen illee wantoota adda addaa faana deemuu dandeessi waan ta'eef akkamitti imo keessan san dhokfachuu dandeessan kan jedhu immoo yeroo itti aanu isinitti agarsiisa. Akkamitti dhokfachuu akka dandeessan bilbila keessan irratti yeroo itti fayyadamtan qofa itti fayyadamtanii even bilbila keessan illee isinirraa yeroo fuutetti akka hin beekne isheen akkamitti dhokfachuu akka dandeessan booda irra isinitti agarsiisa. Biyya Arabaa kana keessatti teekinooloojiidhaan isaan hedduu tokko nu caalu. So haala kanaan namoota hordofaatiin jiranii ijoolleen biyya Arabaa keessatti argamtan egaa namoonni haarawaa taatan obboleettii teenya kanallee qabattee yeroo keessattuu mana shaaworii seentan mana ciisicha keessanii seentan kaameraan jiraachuu check godhaadha. Sababni isaas wantoota bal'aatu namarratti ta'aatiin jira waan ta'eef of eeggannoo akka gootanii fi egaa viidiyoo kana kan isiniif hojjedhe viidiyoo kanarraa namoonni baay'een akka fayyadamtan abdiin qaba. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin wal argina kanarraa asirratti xumurree jira. Gaaffii yoo qabaattan ammas komentar irratti naaf barreessuu ni dandeessanii karaa telegiraamaatiin immoo karaa yuuzarii kanaatiin seentanii rakkoo keessanii illee ibsuudhaaf salphumatti isiniif deebisuu nan danda'a jechuudha. Kanarraa asirratti xumurree jira. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin wal argina. Warroonni YouTube chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe, like, share gochuun irraanfatinaa. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin walitti deebina. Nagaan naa tura.